Ashama daawwattoota keenya kabajamoo jaalatamoo qophiin keenya akkuma itti fufetti kan jirudha. Ammas qophiin keenya paartiitti aanurratti iddoo irratti dhaabbanneerra kan qabanne dhufne jechuudha. Kanaaf subscribe, like, share godhuudhaan channelii keenya kana ol guddisaa akkasuma nuus jajjabeessaa isin jechuu barbaanna. Kanaafuu gama qophii keenyaatti gabaabumatti haa dabarru. Okay, chapterii haaraa eegalee jirra kan financial management waan irraa jechuudha. Chapterii darbee irrattis wantoota garaagaraa hedduu dubbannee jira bal'inaan jechuudha. Wantoota qorumsaa wal qabatan irrattis ijoo isaanii baafnee dubbisnee garsiisnee jira jedheetiin abdadha. Namoonni isaan hin laalle jechuudha. Odduu deebi'uudhaan Asham jettanii seenuu dandeessu jechuudha. Achi keessatti Telegram keessattis argachuu dandeessu. Quizdaanis akkasuma finally garaagaraa keessatti argachuu dandeessu jechuudha. Asham news jettanii keessa seenuudhaas dandeessu jechuudha. Amma garuu wanti qabannee dhufne risk and return kan jirudha jechuudha. What is risk and what is return kan jirudha jechuudha. Firstly, what is returns? Return jechuun maal jechuudha kan jiru. Return jechuun gabaabumatti reward jechuudha. Yookaan dividend jechuudha. Karaa gabaabaadha jechuudha. Wanta nuti invest goone yookaan asset keenya tokko wanta invest goone asset goone tokko gama keenyatti isa kanarratti yeroo murtaa'e tokko yeroo tokko keessatti yooniif reward arganne yookaan yooniif tirfiisa arganne yookaan yoo gain yookaan loss irratti arganne return jennaani jechuudha. Return jechuun haala kanaan ibsama jechuudha. It divided for this concept return is the total gain or loss experienced on an investment over a given period of times. Return jechuun gabaabumatti bu'aas jechuu dandeenya jechuudha. Return jechuun bu'aa yookaan kisaaraa loss yookaan gain irratti jechuudha. Kan ittiin experienced goonu jechuudha. Investmentii keenya irratti yeroo mudate wanni sun yeroo murtaa'e tokko keessatti mudachuun isaa waan hin oolamneef fakkeenyaaf asseetii tokko binnee asseetiin kun dhuma isaati irratti gatii duratti binnee fi ammaatis walitti hisaabnee yeroo gurguraaf illee dhufnu yeroo gabaa irratti baafannuudhaaf deemnu jechuudha. Geeniintu nu qunname moo loosiitu nu qunname kan experience goonu jechuudha. Wanta nuti invest goone san irratti a given period of time keessatti jechuudha. Kanaaf return jennaani jechuudha. Karaa biraatiin returniin adeemsa ittiin nama kakaasu. Ijoo meeqa qabachuun investmentii adeemsa investmentii kana keessatti kan ittiin reward nama godhu lamatu jira jechuudha. Innis maal jechuudha? This the return is basic motivation force and the principles reward in investment processes. Amma returning kun jechuudha kan itti motivate nama godhu kaka'umsa namatti uumuu jechuudha humnaan force motivations kan nama godhu yookaan akkasuma principal rewards qajeelfama akkaataa ittiin reward argannuuf kan investmentii keenya adeemsa investmentii keenya irratti nu kakaasu adeemsa lamatu jira. The return can be defined in terms of these two returns. The first realized return and expected return inni laaluu dandeenya jechuudha. Inni jalqaba realized returns. Realized jennu from the past jechuudha. Inni jechuun isa deebi'u jechuudha. Realized return jechuudha. Returnii of duubaan laallu jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf realized return jennu wanta jalqaba waggaa 2 dura jechuudha. Fakkeenyaaf realized yeroo goonu pastiidha waan ta'eef waggaa 2 dura namni tokko tirfii isaa haala gaariin argatee waggaa kanarra yeroo dhufu jechuudha. Maal yaadu qaba from the past returns. Returnii past isa laalee isa daran fooyyeessuudhaaf tattaafachuu akka qabu it motivate isa nama godhu keessaa inni tokko realize return naan jechuudha. Yeroo invest goonu wanta tokko argachuun ooluuniin argadha jennee wanta darbe tokko irratti hubachuudhaan motivate godhuudhaan har'aa kanarratti kan ittiin guddifachuudhaaf yaalii goonurraa inni tokko realized return naan jechuudha. Inni biraa expected return naan jechuudha. Bu'aa eegamu jechuudha. Returnii eegamu. Returnii expect jechuun wanta raagamu yookaan estimate wanta goonu jechuudha fuulduraaf. Inni wanta akka kakaasuu nu godhaa jechuudha.
Fakkeenyaaf konkolaataa tiraanspoortii hojjetu tokko kan oliif gad nama fe'aa deemu irratti jechuudha yoo baafanne fakkeenyaaf asseetiin keenya kun fuula duraaf wanta guddaa naaf fida bu'aa naaf fida yookaas kisaaraa naaf fida jettee expected yeroo gootu motivate kaka'umsa sitti uumaa jechuudha. Bu'aan argadda yeroo jettee kakaatu jechuudha. Waan fuulduraa waan inni fiduudhaaf deemu irratti abdachuudhaan hojjetta jechuudha. Kanaaf karaa kanaan expected godhuu dandeenya jechuudha. Karaa lamaan kanaanii riwaardii yookaan dividend yookaan reeturnii argachuu dandeenya jechuudha. Realized return is a return which has been earned. Bu'aan dhugoome bu'aa argamee jechuudha. Realized jechuudha waan argamee jiru jechuudha. Waan past ta'e akkuma jalqabe isiniin. Expected jechuun immoo a return which the investor anticipate to earn over the some future investment periods. Inni kun immoo bu'aan eegamu kun jechuudha yookaan expected kan goone estimate kan goone kun bu'aa investoricha irratti tilmaamuudhaan wanta nuti invest irra goone akkuma jalqabe konkolaataa tiraanspoortii tokko konkolaataa yookaan fakkeenyaaf baasii xiqqaa bittee yoonif invest irra goote jechuudha ni tilmaamta. Expected godhaa jechuudha yeroo investmentii san jechuudha gara fuulduraatiif akkamitti galiin argamaa. Gara fuulduraa tokkoon keessatti galiin argadha jettee kan ittiin estimate gootu expected return jennaan jechuudha. Karaa kanaan addaan baafachuu dandeenya jechuudha. Bu'aa yeroo darbe dhugoome jechuudha. From the past it realized jechuudha. Isa kanarratti investmentiin tokko maallaqa akka tilmaamu isa dandeessa jechuudha. Galtee gama bu'aatiin jechuudha. Dhalaa haa ta'uu, boonasii haa ta'uu, akkasumas bu'aa kaapitaala yookaan kaapitaal geenii isaa isa kanarratti dhaabbachuudhaan isaaf kan kana fakkaatan irratti ni argadha jettee kan ittiin tilmaamtu akkasuma kan ittiin of duubas laaltee realized gootee ittiin seentu jechuudha investmentii tokko jechuudha. Kan investmentii sanaaf dhiyaatu keessaa isaan lamaan kana ni argadha kan jedhuu fi kan darbee irratti argadheen jira har'a hoo akkam ni argadha jettee kan ofirratti estimate gootu jechuudha reeturnii kanaas jechuudha. Karaawwan lamaan kanaan reetarniin hojjetamuu danda'a jechuudha. Mee reeturnii kana haga formulaa isaatti hojjechuudhaaf haa yaallu mee. Mee formulaan isaa kunuuti rate of return is equals to PT minus 1 plus CT over PT minus 1 ka jedhu kanarratti jechuudha. Tokkoon isaatiin yoo ilaallu PT jechuun its current prices. PT jechuun current prices jechuun gatii meeshaa keenya fakkeenyaaf akkuma konkolaataa tiraanspoortii san fudhadhetti konkolaataan san ammatti meeqa amma yeroo ammaatti meeqa kan jennu PT dha jechuudha. Minus PT minus 1 jechuun konkolaataa san jalqaba meeqatti binne kan jedhu. Meequmatti akka binne jalqaba irrattu konkolaataa yeroo jalqaba binnu sun gatiin isaa meeqa kan jennudha. Isa walirraa hir'isna akkasuma plus CT jechuun capital gain or cash flow received from the asset investment jennaan jechuudha. Maallaqa keenya kan fudhanne jechuudha from the asset investmentii assetii keenya invest goone irratti reeturnii nuti arganne akkasuma minus PT minus 1 jechuun akkuma jalqaba jennee gatii ittiin jalqaba binne jechuudha. Price value of asset jennaan jechuudha. Gatii assetii keenyaa kan ittumaan binneewu hir'aaf jechuudha. Yeroo kana meeqa arganna percentage ittiin reeturnii keenya ittiin argannu loosiidha moo geeniidha akkasuma assetii lama wal bira qabuudhaan kamirratti baay'inaan reeturnii argannee jennee wal madaalchisuus dandeenyudha jechuudha. Fakkeenya waliin kan ilaallu ta'a jechuudha isa kana. Mee example kana haa ilaallu. ABC company wish to determine the return on two of its video machines. ABC company jechuudha reeturnii irraa argachuudhaaf video maashinii lama kan hojjetedha jechuudha. Kan biteedhaas reeturnii argachuudhaaf A and B jedhee moggaasnaa fi A was purchased 1 year ago for 20 years 20,000. Een kun jechuudha meeqatti bitamee waggaa tokko duratti
kuma 20 bitame and currently has market value of 21,500. garuu amma yeroo ammaatti maallaqni isaa kan yoo ni binne jenne waggaa tokko dura 20 binne yeroo ammaa yoo ni binne jennee magaalaa baanu kuma 21,500 jechuudha. During the years it generates 800 of after tax cash received. Ammas doolaara 800 jechuudha erga taaksii kaffallee booda kaashii nuti fudhanneedha jechuudha. Yookaan capital gain dha bakka tanarratti nuti ilaaluu qabdan. After tax kaashiin yeroo hunda capital gain dha jechuudha. CET jennuun san jechuudha. Een kun haala kanaani example isaanuuf kenne. For the B was purchased 4 years ago. Amata afur dura jechuudha. B'n kun the value in the year just ended decline from 12 to 11,800. Waggaa afuriin duratti jechuudha. Inni bitame jechuudha. Dhumarratti jechuudha garuu kuma 12 irraa gama kuma 11tti gad bu'eef meeshaan kun jechuudha. Kanaaf inni kun ammas during the years it generate 1,700 after tax cash received. Isa kanarraa ammas capital gain yookaan erga taaksii kaffalee booda galiin inni irraa argate jechuudha. Capital gain yookaan rewardin isaa 1,700 jechuudha. It calculate annual rate of return for each video machines. Yeroo calculate goonu jechuudha. Akkuma formula isaatti deemna jechuudha. Asirratti capital gain yeroo hojjennu CT akkuma jalqabenne CT PT minus 1 plus CT over PT minus 1 jennee jirra jechuudha. Kanaaf PT jechuun current price dha jechuudha. Market asirratti akkuma nuuf kenne current has market value of 21,500. Wanti 21,500 maallaqa yeroo ammaatti kana maalirraa hir'isnee jiru minus PT minus 1. PT minus jechuun price of beginnings yookaan cash or value of the investments. Gatii investmentii keenya waan nuti invest irra goone san viidichaaf invest irra goone irratti kuma 20 invest goone jechuudha. Isa kana walirraa hir'ifna akkasuma capital gain after tax cash irratti dabalaa jira over 20,000 akkuma formula isaatti jechuudha. Yeroo kana meeqa argannaa? Percentaa 11.5 argannaa jechuudha. Return nuti argannu jechuudha. Isa kanarraa percentaa 11.5 arganna. Mee hambii haalaallu wal bira qabuudhaan kan laallu jechuudha. Hamtu irra nuuf wayyaadha jennee kan ittiin jabaachuu qabnu investmentii kamirratti. Investmentii eedamoo investmentii biidhenne wal cinaa qabu qabnaa jechuudha. By the way financial management irratti wanti baay'inaan dubbatamu wanta lama wal bira qabdee yeroo hunda hojii tokko qofaan kan deemu miti. Financial managementiin nama hojii portfolio godhu jechuudha. Portfolio jechuun hedduu bakka achiin shaqaxa qaba, achiin hojii hoteelaa qaba, akkanatti hedduu kan qabu irratti kan ittiin calculate goonudha jechuudha. Return B irratti yoo ilaallu immoo 11,800 jechuun maallaqa yeroo ammaati. Amma haala akkanatti gabbu'eera inni amma 11,800. Yeroo inni bitu immoo 12,000tti bite. Wanni bihoo qabnu asirratti 12,000 kan ittiin biteedha. 11,000 immoo yeroo ammaa yoo kan ittiin magaalaa dheenee ilaallu binnu jechuudha. Asirratti ilaala erga inni bite booda gatiin meeshaa sanii gad bu'uu isaa argisiisa jechuudha. Kanaaf plus after tax cash receipts maallaqa erga taaksii kaffallee fudhanne gain jechuudha. 1,800 qabnaa jechuudha. Over PT minus 1 or the market value kanarra irraa jechuudha. Yeroo kana meeqa argannaa? Percentaa 12 argannaa jechuudha. Asirratti immoo wal bira madaallee wal bira qabne yoo ilaalle hamturra gaariidha jennee yoo ilaalle return B2 irra gaariidha jechuudha. Sababiin isaa percentaa 12 return irraa argachuu dandeenya jechuudha. Garuu kan return irratti percentaa 10 akka waan ta'eef the video B return is better than video A jennee beekuu qabnaa jechuudha. Yeroo wal bira madaalchisnee ilaallu haala kanaan return yookaan dividendii rewardii argachuu dandeenya jechuudha karaa kanaan.
Okey egaa barattoota keenyaarraaf asirratti yoo dhaabbanne gaariidha. Kan itti aanus haaluma kanaan bal'inaan irratti hojjennee isin argisiisuudhaaf yaalii goona. Kanaafuu kan itti aanu riskii irratti akkasumas riitarnii irrattis wantoota hafan irratti kan isiniif qopheessinu ta'a har'aaf. Qophiin keenya kana fakkaata. Haga qophii biraatti wal agarruutti nagaatti isin jechuu barbaanna.